harka nabi Muhammad irra guyyaa qiyaama nama hawdii laga isaanii kanamni dhuge achi boodan dheebonni san rabbi sin haa obaasu. Hawdiin nabi Muhammad lama sallallahu alayhi wa sallam tokko duniyaa gubbaa yaa'a tokko immoo guyyaa qiyaamaa yaa'a jecha kan Ibnul Qayyim tu jedhe rahmatullahi alayhi. Hawdiin rasuula rabbii ka duniyaa gubbaa jiru sunnatuhu sunnaa isaaniiti adeemsa isaaniiti dhaamsa seeraa feer isaaniiti salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Namni hagalaga duniyaa gubbaa jiru sunnaa isaanii dhuge hawdii isaanii ka akiraa jiru ka jannata keessa gadhangala usan. Hawdii jefi kawthar garaagarummaa isaa isinii hima. Kawthar jechuun laga jannata keessa yaa'u laga jannata keessa yaa'u rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam gaafa samii bayansan arganii jiran nagaaf rahmanni rabbii isaanirra haa jiraatu. Kawthar kuni jannata achi cehanii maali siraat achi cehanii osoo jannatan seenni argama. Hawdiin immoo bishaan isarraa gadhangala'uudha. Hawdii jechuun naanniga. Fakkeenya isinii kaha bishaan tokko gubbaa gajjiga gaara gubbaa tokko immoo kalafatti booyii yookiin immoo haroo keessa gajjigu jechuudha. Bishaanuma san ka harootti waraabamu bishaan fakkeenyaaf eela yookiin bi'irii tokko biratti naanniga waan jedhamu tokko yookiin boolla xiqqoo tokko qottee bishaan eela kana keessaa waraabdee asitti naqxu ka eela keessa jiru kun kawthar yoo jedhame ka ammoo keessaa waraabdee asitti naqxu kun hawdii jedhama. Hada huwa alfarq bayna alhawdi walkawthar. لتشو لقى رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما هودي دنيا إساني هودي دنيا قبا جرتو يوكين كوثري دنيا قبا جرسلنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لقي وياك يا مال هودي سن نمني لقي كأتشبو ودا تكاهن ديبوني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي سنها أباسو سقلين أسندرا أكهما وان تريف أكت دبّر في ساعات دبّر التي كنا في مجنة هر سجلسان شيء قرؤاف وفي نادلجنا فكاتا إذن ربيتين يروبرو إن شاء الله بل إن رتي ولتدي بنا هر أفاجه ضد ربي ولنهاجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.